Galoo seerta kootu waan naan jedhu natti fakkaata garuu of biraa lafoon isaa dhabus akkana keessa jiru beeka. Seenaan Hacaaluu amma lafa kana bal'atu na bireera. Karchallee Ambootii kaaseetiin beeka Hacaaluu. Guyyaa tokko wallisaa taa'ee yaadeen beekun. Guddisaa dheeressaa fa'aa urgeessaan faas keessa jiru wajjiniin turre Karchallee keessa. Iddoo kubbaa taphannuutu jira. Kubbaa taphannayyuu sirba Umar waan hin jaaladhuuf geerarsa Umariin jedha xiqqoo. Taa'iitii naa jedhii naan jedha. Innaa inni sirbu waan dhadhaa dhugdan fakkaata isinuu beektu. Inni ragaa sanii bahee du'e. Geerarsa Umar akkana gaafan jedhu waan dhiiraa of keessaa waan qabuufi onneetu na danfaa jedhee nama tokkotu jira. Otoo teenyuu waa jennaaniin guddisaan ragaadhaas keessa jira. Ka'eetu qabee Karchallee keessatti rukutee teestaadhaan rukutee iddoon kun isa tarsee. Onneensaa amma tulluu gaayoon jedhe nan xiqqeessa. Amma Kilimaanjaroo gaa guddaadha onneensaa. Akka dhiiraatti akka of hin lakkoofne nu godha jechuudha. Dhiirummaan Hacaaluun qabu. Hacaaluun akka gootummaa isaatiif Hacaaluutu du'ee anutu as dhaabatee hawaasaa dubbata otoo hin taane nuyiif wabii ta'a jenneetu. Otoo silaa onneen du'a nama oolchite Hacaaluutu du'a oola. Seenaa koof seenaa Hacaaluu keessaa lama isinitti himu. Kiyyaanis ragaadha. Gaafa ani muuziqaa hojjechuudhaaf biyya kana dhufu Finfinnee dhufu homaan beekun ture. Urgeessaa faana dhufeen Hacaaluu bira dhaqee Taammiraa bira na geesse. Waan nyaannus hin qabnu hiriyoota kiyyatti istiidiyoo nuu kaffalee waan nyaattu hin qabdu galoo ana faana deemii ani beekamaadha waan an ta'eefi hamma waan nyaattu argattutti na faana deemii iddoo deemu hunda na fuudhee deema jechuudha. Gaaf tokko naqamte dugdatti baatee 4 kiiloodhaan ga'ee har'a isaan abbaa meeshaa ta'anii nu fixaa jiran. Kana dubbiin achi qabaan as qabaan hin barbaachisu. Kana uummanni Oromoo hundi hin beeku. Gumaan ilmaan Oromoo, dhiigni ilmaan Oromoo akka dhangala'eetti nafu. Abadan hin nafu. Kun jiruus miti jiruu akkasitti ittiin fuftan. Qabsoo kaleessa qabsaa'onni keenya wareegama barbaachisu kaffalanii asiin gaaniiru qabsoo. Dhaloonni kun immoo qabsoo kana fiixaan ba'a. Fiixaan hin ba'u taanaan immoo biyyattiin kunis nagaan taata. Ammanuma. Nuti akkasitti jiraannee isa dhumaa kanan sinitti himu uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti isin quba qaba. Keenya bira dhaabbachuu qabna. Waraana keenya ka qawwee hin qabne yeroo ammaa tana keessa bira dhaabbannee qawwee bituuf qabna. Je'eetiin halkanii guyyaa dhaamsa dabarsaa. Duuba kanneen kammaan tana biyya qabatee harkaanu qabu kun waa agaazii mi rabbi musiibaa gama agaazii isaanitti haa buusu. Uummataa miti. Uummata gartee waan duudduu buqqee duudaadha malee kun waa balii aadamii miti. Akka uummanni Ameerikaatu baanu nama gogaa namaa uffatee deemu malee ilma namaatii miti. Osoo ilma namaa kagartee dhugumaan namummaan itti dhagayamtu taate ilmoo daa'ima lamaan deemtu namni rasaasa ammataa keessan dhahu. Garuu keenya tuffachiise alagaan ifiin deemtee nutti hin dhufne. Ani gaafatti keen biyya seente akkamitti yoo tiyaatan gaafatti keen dura dhuftee biyya seente. Maangoo akkatti nyaatan hin beekan. Baabbaayee kana akkatti nyaatan hin beekan. Hambashooq janii karaa harar gadii kana jira. Akka dhadhaadhaati keessi isaa adiidha. Akkana dhoosanii keessaa fudhanii mataa dibachuu turan. Ni nyaatan. Jenneeti nuti oguu isaan akkas godhanii mataa dibatan ni nyaatan. Afaan hin beekani beektaa afaan Amaaraallee hin beekani. Ni nyaatan jennee agarsiisuu turre. Harkumaan. Akka ni nyaatan malee mataa miti jechuudhaan turre. Nu garsiisaa janii maangollee solloisinee nyaannee agarsiisuu turre. Hambashooq sanillee dhoofneeti firii duraatti keessaa guurree nyaannee agarsiisuu turre jechuudha. Gaafa Tigreen biyya seentan. Siigaltee kuni hangas takka loonii jechuu uummataa miti. Uummata muka gurraacha nyaataa biiti isaanii mayraa'uun qabdu janiiti muka gurraacha nyaataa as ga'ee jechuu warra amata 50 gaara keessatti dhukkaa'e Tigreen.
biyya teenya mayra giriin kana biyya eebba qabdu biyya bareedduu tana harkatanii nu duguuganii irraa galuudhaa deeman malee kaya'anii irraa nurraa galan natti hin fakkaattu amma dabranii ilmaanii fi haadha waliin fixanii dabranii shamarran nu jala gudeeduu seenan. Kabajamtoota daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaa turtiin aadde Faaxumaa Hasan Yuuyyaa wajjin goone asumarratti xumurraa daawwattoota keenya turtii goone keessatti seenaan aadde Faaxumaa Yuuyyaa nu ibsan dhugaatti kan barnoota irraa argatan warra waraabu jala sila bara qoy karaa jala ban ini warra kana kana diri malamu security warra gara fuuldura deeman isaan akkanatti godhuudhaaf if qopheessuu qabna. Haati Oromoo yeroo hunda bakka hundatti ollaa adaamii ollaa qoreetii ni boochi jechuudha. Bobbaafattu reefa manatti itti galchan. Kanaafuu boochiti haadha Oromootuun gahuu qabdi. Obboleeyyan keenya kadhiiraa waliin gattaa wal marihadhaa. Diinni isinii rafaan jiru. Kan arra Itoophiyaa bulchu Abiy Ahmed qofa osoo hin tahin Abiy Ahmed warreen fakkaatan warreen sirna durii ajaa'ibaa tortoraasan lalisan kan arrallee ilmaan Oromoodhaa gabroomsuu fedhan dhaabbadda obboleessa keenya isin dhiirtii torbaan guutuu haasa'aa ooltanii dhaabbadda isin hannu biteen gabroomsaa jiru dhaabbanna nurra kanaafuu yoomiyyuu taanaan bakka jirtan hunda obboleeyyan keessan kan biltsiginnaa wajjin biyya keessatti dalagaa jiru itti bilbila warra kaabinee warra immoo bakka hojii adda addaa keessa jiran itti bilbila Abiy Ahmedii fi Zinnaashii wajjin Gondaritti hin galtanii jedhani. Kanaafuu namuu obboleeyyan keenyatti haadhaamnu waan internet cufamee jiru jecha Abiy Ahmed yoomiyyuu taanaan ilmaan Oromoo gabroomsuu hin danda'u, sodaachisuu hin danda'u. Kanaafuu down Abiy, down biltsiginnaa, down Abiy, must go Abiy. Sileessuun namnu duhan qatuun jiru beekta. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromoo. In dhaamatee chadaga duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon duullee kan tolcha itti dhaamatee beektaa dhaamatteedhaan dhuguma. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Jirra bullee barii argu garaa nu bal'isee yaa nuyi yaa waa irraanfachuu.